Manni maree sabquunnamtii Itoophiyaa bakka miseensonni mana marichaa hooggantoonni miidiyaalee waldaaleenii fi qaamotiin garaagaraa argamanitti yaa'ii waggaa waliigalaa geggeesseera. Yaa'icha irratti gabaasni mana marichaa kan dhiyaate yoo ta'u, dhaabbilee miidiyaa fi waldaalee miseensa mana maree sabquunnamtii Itoophiyaa ta'uuf gaaffii dhiyeessan gaaffiin isaanii akka ragga'u taasifameera. Yaa'icha irratti ergaa kan dabarsan daayirektarri olaanaan abbaa taayitaa sabquunnamtii Itoophiyaa obbo Muhammad Idris miidiyaaleen bilisummaan hojii isaanii akka hojjetaniif xiyyeeffannaan hojjetamaa jira jedhaniiru. ሚዲያ የተሳካና ጠንካራ በሚሆንበት ጊዜ ጠንካራ ማህበረሰብ ይፈጠራል። ሚዲያ ጠንካራ ሚናውን የሚወጣ ሚዲያ በሚፈጠርበት ጊዜ ጠንካራ መንግስት ይፈጠራል። ሚዲያን ሚልካፊ ጭማ ይሮተው ሐዋሳ ጭማ ሞቱማ ጭማ ኡሙን ni danda'ama. Kunis guddina hunda galeeffatee fi ijaarsa biyyaaf gahee olaanaa qaba. Miidiyaan kana gochuu danda'u bilisa ta'uu qaba. Miidiyaan bilisaa fi gahee isaa ba'atu uumuuf mootummaan xiyyeeffannoon hojjechaa jira. Qaamotiin hundi tumsuu qabu. ኃላፊነቱን የሚወጣ ሚዲያ እንዲኖር በጋራ መስራት ይጠበቅብናል። Haala qabatamaa miidiyaalee yeroo ilaallu hanqinaaleen garaagaraa ni mul'atu kan jedhan obbo Muhammad rakkoolee naamusa gaazexeessummaa fi odeeffannoolee sobaa raabsuuf yaaluu furuuf manni maree sabquunnamtii fi miidiyaaleen gahee isaanii sirnaan baachuu akka qaban hubachiisaniiru. ፖለቲከኛ መሆን ማህበራዊ አንቂ መሆንና ጋዜጠኛ መሆን የተደበላለቀ የሚና ሁኔታ እንመለከታለን። qaama siyaasaa ta'uu dadammaqsiisaa miidiyaa hawaasummaa fi gaazexeessaa ta'uun gahee hojii walxaxaa ta'eera. Qaamni siyaasaa gahee mataa isaa qaba. Dadammaqsiisaan miidiyaa hawaasaas gahee mataa isaa qaba jennee amanna. Gaazexeessummaan gahee hojii kabajamaa fi naamusa gaarii kan qabudha. Namoonni garaagaraa siyaasa keessatti hirmaatanii dhimmi isaanii daangaa darbee seeraan yoo gaafataman gaazexeessaadha jechuun gaheen hojii da'oo isaaf ta'uu hin qabu. Kanaaf qaamni hundi gahee isaa adda baasee beekuu qaba. Mana marii kana irraa wanti eegnu gahee hojii gaazexeessaa miidiyaa ofii isaatii eeguu qaba. Kun gahee miidiyaatti gahee gaazexeessaati jechuu qabna. አንዱ ከምክር ቤቱ ኤክስፔክት የምናደርገው የሙያ ስነ ምግባሩን ሙያ ባለቤቶች ራሳቸው ሊጠብቁት ይገባል። ይህ የጋዜጠኝነት ሮል ነው። ይህ የጋዜጠኝነት ከጋዜጠኝነት ሮል ይህ አይጠበቅም የሚል አካል የሚጠበቅ ይሆናል ማለት ነው። Manni maree sabquunnamtii akka cimuuf miidiyaaleen qooda gumaachaa hin jiran kan jedhan daayirektarri olaanaan abbaa taayitaa sabquunnamtii Itoophiyaa obbo Muhammad Idris seektara miidiyaa kabajamaa ta'e uumuun akka danda'amuuf mana maree sabquunnamtii Itoophiyaa cimsuuf miidiyaaleen gahee isaanii gumaachuu qabu jedhaniiru. ሚዲያው በራሱ የተከበረ ሴክተር ነው። ሚዲያውን ልንጠብቀው ይገባል። ሚዲያን ሴክተራ kabajamaadha. Miidiyaa eeguu qabna. Miidiyaan kan dhaabbatu uummataaf ta'uu qaba. Miidiyaan fedhii siyaasaaf akka oolu gochuu hin qabnu. Qaamni siyaasaa banuu kan qabu paartii siyaasaa malee miidiyaa banee fedhii isaa akka geggeeffatu hayyamamuu hin qabnu. Miidiyaan fedhii uummataa kan keessummeessu qabeenya biyyaati. አጠቃላይ ደግሞ የሀገር ሀብት ነው እንጂ መሳሪያ ሊሆን አይፈቀድለትም። Gabaasa hojii mana maree sabquunnamtii Itoophiyaa kan dhiyeessan walitti qabaan boordii hojii raawwachiistuu mana marichaa obbo Amaara Aragaawii weerarri COVID-19 fi miseensonni buusii isaanii yeroon kennuu dadhabuun isaanii mana marichaa irratti gufuu ta'ee tureera jedhaniiru. Miidiyaa wajjin wal qabatee gama mootummaa fi qaamota garaagaraatiin komii dhihaatan furuu fi seeraan gaafatamaa gochuuf kan dandeessisu abbaan seerummaa araaraa hundeeffamee gara hojiitti galuu obbo Amaara Aragawiin himaniiru. የግልግል ዳኝነት ማለት ቅሬታ ሲኖር ከህዝብም ይሁን ከመንግስትም ይሁን ከሌላ የሚሰማ ሚዲያው ራሱ በራሱ ስራ ላይ ዳኛ መሆን ስለሌለበት ይሄ ሁሉም የተወጣጣ አካል ነው። አባ ሴሩማ አራራ ጀቹን አዋሳፊ ሞቱማ akkasumas qaama kamirraayyuu komiin dhiyaatu qaamni damee hunda irraa walitti bobba'an abbaan seeraa barsiisaa yuunivarsiitii miidiyaa daldalaa paarlaamaa fi kanneen biroo irraa walitti ijaaramuun komii dhaggeeffachuun karaa seera qabeessa ta'een mana murtii osoo hin deemin abbaa seerummaa ariitiin akka furamu miidiyaanis cimaa akka ta'uuf sadarkaa kana irra geenyeerra. Miidiyaa hanqina hubannoo fi maallaqa argachuuf jedhee seerri kan cabu yoo ta'e abbaan seerummaa araara murtoo kanaa kennuu ta'a. ህግ የሚጣስ ለገንዘብ ተብሎ ለሌላ ተብሎ የሚጣስበት ካለ ደግሞ የግልግል ዳኝነቱ ውሳኔ የሚሰጥበት አካሄድ ስለምንከተል ከሆነ አሁን ሲሪየስ የሆነ ፕራክቲካል ነው የሚሆነው ማለት ነው።
Keessummaa kabajaatoon yaa'ii mana marii sabquunnamtii Itoophiyaa irratti kan argaman Itoophiyaatti bakka bu'aa embaasii Faransaay Kilaawud Bileevin gama isaaniitiin guddina miidiyaaf Itoophiyaa waliin ni hojjannaa jedhaniiru. The media has the responsibility to reach out and represent its audience and its diversity. Miidiyaan ga'ee isaa sirnaan akka baatu, uummata biratti fudhatama akka qabaatuu fi sabdaneessummaa uummataa cimsuu akka danda'uuf miidiyaa Itoophiyaa cimsuuf deeggarsa ni taasifna. Gama miidiyaatiin imaammanni editoriaalii cimaa akka ta'uuf ni deeggarra. Yaa'ii milkaa'aa akka ta'uun hawwa. I wish you a very fruitful assembly, general assembly. Manni marii sabquunnamtii Itoophiyaa miseensota 46 qabu gaaffii miseensota haaraa 16 fudhachuudhaan lakkoofsa miseensota isaa gara 62tti ol guddiseera.